maaluma dhamata dinako maalif sidibbisa waayiko goota kooti kan na jaallate ofitta sinna mararfate isarkaana baasuun dandeessu gara akutattee maafinteessu isarkaana Hai hashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mul'uunaa faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'ee maqaan isaa eebbifamu hajajamu galanni waaqa keenya waaqa jiraataadhaaf haa ta'u akkam jirtu chaanaala kanaaf haaraa warjaataa subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jedha daawwattoota keenya like tuqa video kana warreen daawwattan hundi keessan like tuquudhaan nu jajjabeessaa gara maatii keenyaattis makamaa isiniin jenna akkuma argitan kun ofurdadheen ka'ee jechuun hin kaane video koorratti videoon gadda hojjedhe irratti jechuudha marqee ganama abbaa biftuutti laachaa ture jechuudha video fin ka'e malee ani iddoon ciisuutiin kaane ganaa torbee tokko guyyaa kaleessaa darbe arbii yookiin roobii darbe jechuudha torbeen koo jechuudha inkaan iddoo bakkeen ciisu ji'attuun dhugaadha dubartiin deesse akka aadaa biyya keenyaatti ji'atti kaatii jechuudha ciisee man jira duddu waliin qabatu jechuudha dugdi kootu wallaan qabanne jechuudha kanaaf asumatti ofii kootiin hojjedhatu hin ta'in namoonni na bira jiru obboleettiin koos na bira jirti aati mudees immoo na bira jiru galata waaqayyoo kanaaf yaa asumatti qallabamaa jira malee hin kaane bakkeen ciisu guyyaa gaafa sanaa garuu sababa hayyaanaatiin jechuudha anaaf nyaata namni naaf fida muleen garuu ofiisaatii hojjetee nyaachaan turre jechuudha namni na biran turreeyyuu warri na bira turan immoo hin galan jechuudha mana qabu jechuudha maaliif yeroo tokko jechuudha ani waan tokko akka ulfaataatti ilaalu jechuudha salphisee man ilaala jechuudha suni galee salphiseetu man ilaala akka ulfaataatti ilaalu yeroo tokko jechuudha na salphisa waan hundumayyuu jechuudha gaafa sana jechuudha dhuguma mul'unaan miidhamee jira baay'ee tokko jechuudha miidhaan sanatti dhaga'ame jechuudha ani iddoo kana ciisee anaaf yaaddaa dhiphata hojjetee naa laata isaaf immoo namni hojjetee laatu injiru ture uumaasin hin dhosku yeroo sanatti namni hin argamne ture nama faana namni na biran turre guyyaa torbee tokkoon ergan da'e jechuudha hin beektu guyyaa ayyaana irraa qabee hundumtuu gara mana isaa galee jechuudha maaliif ayyaana waan ta'eef hundumtuu gara mana isaatii galee mana isaatu caalaaf waan ta'eef jechuudha obboleettiin koo dhuftee na bira ooltee galti guyyaa gaafa sanaa garuu ayyaana ture ayyaana waan tureef jechuudha ishinis mana isheetti galte namoota wajjin wal waamu akkuma biyya keenyaatti wal waamna yeroo ayyaana jechuudha kanaaf waan nyaataa qopheessuu galtee ollaa ishee waamtee wajjin hirmaachuu ayyaana wajjin hirmaachuudhaaf galteeyyuu jechuudha kanaaf sababbiin ani ka'ee qursii hojjedheef muleedhaa ciree hojjedheef jechuudha mana keessa immoo haala miti manatti hojjedhe istoofitti hojjedhe kasalatti miti gugguufeetii miti bakka tokko taa'een hojjedhe jechuudha duddi koona oolla ta'ee nan beeka duddi koo wallaan qabanne taa'ullee sa'aatii dheeraan taa'anii maaliif dubartiin deessee duddi ishee wal qabachuu qaba muuqiin asumatti naa danfaa mulee matu yeroo tokko naa danfisa amma garuu haati mulees jiru obboleettiin koos jirti jijjiru namoonni na bira jechuudha yeroo sana garuu maaliif muleen ciree yoo nyaachuu baate ofiisaatii hojjetee wanti itti mi'aawu hin jiru namni dhiirri ofii hojjetee itti mi'aawu jechuudha innaa sababbiin isaaf yaadeefin gaafa sana tiradhee of jabeessee ka'ee ciree hojjedheefi jechuudha natti naariina dubartiin otoo ji'an gahin akkamitti kaatii jettanii mana keessa waan ta'eef gaafa sana of jabeessee ka'ee dhugaadha dhiigduun dhaabbatu dhiigduu iyyaa jechuudha hanga ji'aatti jechuudha garuu of jabeesseen ka'e jechuudha iddoo kanatti balleessaan qaba yoo ta'e ani hin beeku kanaan isiniin jedha kan biraa immoo naaf yaaddaniitu isinii otoo ji'an guutiin akkamitti kaataleessaa maal taate
akkamitti maa jarjarte jettanii na rifachiiftan jechuudha. Dhugaadha. Dhugaa waaqayyoota amma yoonaan kaan jechuudha. Gaaf sana garuu mulee umaaf jechaan ka'e jechuudha. Gatii kanfale jechuudha. Waan ulfaataas immoo miti. Waan salphaan hojjedhe ciree man hojjedhe ka'ee faana nyaadhe jechuudha. Ani yeroo waan tokko hojjedhu uffata walirratti daraarrabe uffachuun jaaladhu jechuudha. Dhugaa. Uffata walirratti daraarrabe uffachuun jaaladhu. Kana bijaamaan uffadhe kobbortaan uffadhee tureeyyuu kobbortaa sana baasee lafa kaa'e barriin keenya cufeen taa'anii qilleensi isa bade jechuudha. Qilleensi baay'ee jira. Qilleensaaf jedheen barrii cufee taa'ee jechuudha. Barriin cufaadha. Kanaaf jedheetan jechuudha. Manni keessi no'a rakkoon qabu qorra miti. Mana keessa waan ta'eef ni malee ala keessatoo ta'ee alayyuu hin baane amma yoonaani jechuudha. Innaa kana akkasitti yaada ani si jammar ciisuun jaaladhu amma jaanda'eef malee innuma na dhukkubuyyuu ciisuu hin jaaladhu jechuudha. Dhugumaan siniin jedha rafuu hin jaallu. Sun na dhukkubeen deema malee sun na dhukkubeen hojjedha malee rafuu hin jaaladhu ani jechuudha. Wanti fe'aa dhalatu rafuu hin jaaladhu. Kana kan biraa immoo warreen naa gammaddan guddaa naa galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa. Jiraadhaa. Dhugaa isiniinis haa ga'u waaqayyoo kana isa naan ga'eeni biyya ormaa deemanii kaayyoo fi bira ga'anii waan yaadan guuttatanii yeroo deebi'anii ilmoo argatanii carroomuudha jechuudha. Ani carraa akkana argadhe isinis carraan akkasii sinaa mudatu. Carraan akkasii sinaa argatu isiniin jedha. Heebbi kun immoo isinitti haa qabatu. Dhugaadha isiniin eebbisaamee fudhadhaa. Abbaa manaa gaarii isinii haa kennu. Waan yaaddan biraan isin haa ga'u waaqayyoo. Milkaa waan yaaddan hundumaa qaqqaba. Dhala argadhaa. Dhalli kennaa caalu waaqa biraa namaa kennamu dhaladha jechuudha. Dhala birriidhaan qarshiidhaan meerkuriidhaan maaliin barbaadamee hin argamne waaqayyo biraa argama jechuudha. Waaqni dhala yeroo namaa kennu salphaa namatti fakkaata jechuudha. Keessumaa dhala nagaa qabdu argachuun salphaa namatti fakkaata jechuudha. Dhala nagaa qabdu wanti si yaaddan ol isin haa qabatu. Dhala nagaa qabdu, dhala milkooftuu, dhala biyyaaf bulchitu, dhala biyyaaf yaaddu, firaaf yaaddu, haadhaaf yaaddu, abbaaf yaaddu isin haa kennu isiniin jechuu barbaada. Dhugaadha. Daawwattoota koo ani yeroo hundumayyuu yeroon viidiyoo hojjedhee gadhiisu hamaaf miti kan hin gadhiisu gaariidha jedheen gadhiisa itti amaneen gadhiisa yeroo tokko waan ani hojjedhe irratti namoonni arrabsoo qeeqaa wanta garaagaraa fidan jiru isaan dhagee yookiin immoo isaaniif dhageen duubatti deebi'atoo hin ta'in anittuu itti nan jabeessa jechuudha. Kana viidiyoo immoo gola keessa taa'ee kan dukkana keessa taa'ee waraabuu fi gola keessa hin jira. Achi saaloon ittiin ba'u hin baanes jechuudha. Kanaafini dukkana keessa iddoo kana wanti dukkanaa'uu fi mucaadhaaf jedheetanii jechuudha. Kanaaf jedheeni akka carariin ijarra hin buune cararii yoo jarra bu'e ija akka balluu ishee godhachuudha. Kanaafini kun akkuma argitan agoobarrillee hidhameefii jira. Biimbiin hin jira biyya keenya jechuudha. Biimbii baay'ee jira. Garuu amma nagaa ciisnee bullachuudha. Nagaa. Kanaafi daawwattoota kiyyaa kana isinin jaaladha, isinan kabaja. Laayikii tuqaa na jajjabeessaa. Wanti itti kanfaltan hin jiru warri biyya arabaa jirtanii. Walaa jajjabeessinu isinin jedha. Viidiyoo biraatiin maatii guutuu faana waliin hin dhufna. Haadha mulees jiru. Obboleettiin koo jirti. Abdiin illee jira. Muleen jira. Viidiyoo isiniif waraabachuudha. Viidiyoo bareedduu marqaa otoo nyaatanu marqaa inni hojjetama. Seera wanti irratti immoo jechuudha barana haasa'een viidiyoon koo sagalee hin qabu jechuudha. Kan inni haasa'ee jechuudha. Maal seetan maal ture. Kan inni irratti haasa'e waa'ee dhagna dhiqaa hin jedhiin saalfiidha jettanii iddoo itti saalfatamuun hin beeku. Loqonni garaagaraa. Garuu akka biyya keenyaatti akka hambootti dhagna dhiqaa jechuun
guyyaa 5 yeroo guutte kan dhiqatamuudha jechuudha. Aadaa akka aadaatti jechuudha wanti qopheeffamu hin jira. Guyyaa 5 dhiirri guyyaa 5tti dhiqata, dubartiin immoo guyyaa 4tti dhiqatti jechuudha. Yoo dubara deesse guyyaa 4tti, yoo dhiirri dhalate immoo guyyaa 5tti jechuudha. Kan koo dhiiradhaa gaafa guyyaa 5 sanbata tureeyyuu sanbata sana dubartoonni safaraa muluu walitti garagalanii marqaa marqatanii ofii isaaniitii jechuudha. Marqaa marqatanii marqaa sana nyaatanii wanti godhamu tokko jira jechuudha. Viidiyoo isinii waraabee ture. Viidiyoon koo waan ta'e feelii ta'e na dura jechuudha. Viidiyoo 2 babbareeda waraabee tureeyyuu aadaa sana akkamittiin akka deemsisan viidiyoo waraabee tureeyyuu viidiyoon sun immoo na dura feelii ta'e jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Hanga ammaatti yoo naa bu'ee jedhee taa'een eegaa jira jechuudha. Viidiyoon sun baay'ee namatti tolaayyuu wanti irraa baratamu jira. Viidiyoon sun yoo inni ta'e isiniif hangan lakkisa jechuudha. Sanbata tureeyyuudha na dhiqaanii sanbata sana aadaa akka shawaatti jechuudha. Akkuma aadaa Oromootti wanti gaggeeffame wayii jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Nama kolfisiisu, waan nama kolfisiisus qaba, waan nama bohaarsu qaba, waan namatti tolu qaba, waan baay'ee tokko irraa barattanis qaba, barumsallee qaba jechuudha. Dubartoonni walitti yaa'anii maal akka gaggeessan jechuudha. Kana isiniin jedha laayikii tuqaa sinan jaaladha. Sinan kabajaa viidiyoo biraan hanga deebinee walitti dhufnutti nagaatti suraa. Chaawu baay'ee baay'ee.